Leensa fudhattee dikkoo ta'e fincaanu filaayyuu manuma keessa fincaananii rashin dibeetii dharabbi teknoolojii nu tolche aadaa waliin ta'ee galgala galgala malee manaan baatu biyya guyyaan sodaatti achisiisee naannoo irraa qilleensa fudhachiisee zoorsiisee deemu. Akkasuumaasiis. Sidira maati moo dhiira duraanii ganama akka vaayitaamin diitti fudhatan dhiira maati moo kan duraanii jette gaaf tokko. Dura hafe sun akka viitaamin diin ganama hafe dura hafe sun akka kayyoo habayyuu ganama hafe. Kamma to bitii waa dhadhaa wayii itti diddee dhadhaallee bar sammuurra kaayuu qabdaa qayyallee qayyuulee qabdaa waa hedduu bara. Wallahi dhadhaa kaaya jennaan wallahi. Wallah dhugaa dha. Dhadhaa immoo dibachuu qabdi. Dhadhaa irra kaa'uu hin dandeessu. Akka diduu hin dandeessu iyyuu. Seeratti illee. Maatii wannaa beekaa qayya beekaa. Wallah dhugaa siin jedha. Wallah dhuguma diduu hin dandeessu dhadhaa. No, miti nama fidee jira mi'aadhaan isaa. No, ka ofii sii fidde sirra keetti malee kan namni sii fide osoo hin taane ofii yoo sii fiddee dhufte sirra kaa'uu dandeesti. Ati immoo diduu hin dandeessu iyyuu. Inshallah isin mana galte jaarsoofi bira galte dagatte bar isin quban qabdu bar warri sifite warri fite. Aadaallee dagataa arte hedduu sana keessa akkas taana. Waa hedduu jira wanni godhamu haadha faaxeen beektaa miqayyillee hin jira bara. Hin dibatin siin jiraa jira nama. Haadha faaxee dhadhaa san garuu laayivii dibachuu qabdiyyuu. Maal laayivii dibachuu inshallah waa hundaa isin arguu qabdan daffar. Haati faaxee harka osoo hin taane silaa dura dibuu qabdi bar ooltee buttee deemite kan dibuu dandeessu. Turtee dhuftee bar. Hin didda jaarteera. Hin diddee bar na diddee. Har'a dirqamaan dibuu hin dandeessu yoo kan didduu taate dura ture malee amma hin turre. Oh, hindi ne bara amma dibatta itti isin ammaan. Maakii amma bar wayitee mushurraa kana jechuun ji'a takkaaf bar homaa hin didani. Okey majaan waan mara waasii gaafanaan okey. Okey ta'an bara waan zamana kana ta'eef malee duraan sootee bara dhayixee ganda ibsaatitti heerumtee mana jiraa jirtaa sii galee imaajin waan siin jedhan bara okey jetta bakka. Akkas noo jechuun jaarsi jalatti liiftii naatiin an jechaa jira qaanyii qoy. Allah akbar. Bakka nagaan jiraat. Yaani fakir. Rakkoon qabu waan ifi jee lafti ba'aan dadhabde waan qabu. Bakka du'aa hin geetti inshallah mata makii waggaa taree Makii gadaa buunu. Gadi buunu. Laa qoy. Liiftiin maal ta'eeti qoy. Laayivii ilaalaa jira jaarsi. Bilbiluu jira laanime. Wayii bilbiluu jira inta liiftiin hin dalaydu khalaas tuqee bar. Yeroo warra keessa jirtan warri ilaalaa jirtan deema fooloon godha. Fooloon ishee lafaa gadi bu'eera waan ta'eef. Maan nuu godha bannaati nuu godhanii nuu godhachuu baatanii mee maaluma nuu xaqqamu. Wanni xaqqamu yoo jechuun isaanumaaf waa dabarsuuf malee waan biraashis. Lakkee wallaahi akkanuma yoo nama baay'atillee gaarii taare. Maali ittiin nama quucessan walumaatti hin beekin asliin fuudhee balbala fideetuma kirifatte moo? Yaa bara akka dhufuun hin beeku garuu akka guyyaa san dhufu hin beekne malee. Oh my goodness. Oh, anammoo akkasumatti fakkaanne iyyuu akka eerpoortii deemtan wayii akka waliin asli wajjin akkasammoo si dhiisanii waan deeman wayii na fakkaata. Ajaa'ib barbaade. Erginaan sun hin hafne kaa? Awwa deema enjoy jedha bakka isinitti haa tolu ishee. Yoo cufachuu barbaadde sirraa buunallee abshir. Yaa. No, liiftii kulfii qabate lubbuu qabatu. Egaa fudhatee haa deemu ati taa'i. Ijaaraman jedhamanii jechuudha. Jechuun jaarmaya jechuun ijaaraman jechuudha. Jechuun kan girgiddaan isaa dhaabbate kan utubaa sibiilaatiin dhaabbatan utubaan sibiilaa mootuun isaa jechuudha. Itaa isaan lamaan gidduu jiru sanatu utubaa sibiilaa jedhama. Siigalee kaniifuu ijaaramanii jechuudha. Kana booda ijaaramtee jedhanii gaafachuun dhoorkaadha. Egaa miyaan nama tokkoof hin jedhamu nama lamaaf jedhama. Nama lamaaf jedhama. Nama jaartii 3-4 qabu akkam jennaan? 3 Dabalata jedhama taamana. Ijaaramtee jennaan? Ijaaramteen tanuma duraan ijaaramu. Lammaffaa immoo gisee fuudhee
dabalatee jedhama. Jaartii lammaffaa dabalatee jedhama malee duraati ijaaramteen. ijaaramni isa kanuma duraa saniyaa. Kalamuun bakka boonasii waan ta'eef na fakkaate. Waa Ta duraa ta lammaffaa sun akkasiin jedhama. Ta duraa jira. ijaaramni kanuma duraati. Maaliif jennu bultiin haaraa waan ta'eef tokko tokko tura. Isaan lameenuu singilii turanii gisee walitti jaarmiyaa jirma. Lammaffaa yoo dabalate immoo hin jedhamu. Dabalate na jedhama malee waan ijaarama jedhamu miti. Ijaaramni kanuma duraati. Lammaffaan ta requirementiitiif. Ta'awwadaa qofa requirement. Ka lammaffaa ka sadaffaa sun boonasii malee boonasii irra buufata yoo taate malee warri jaartii lamaaf sadii qabdan nan xamadin ammoo asirratti. Atoo abdii eeyyamatu isaaf ta'e waan ta'eef eeyyamni kan isaati beekta rabbiileen isaaf hayyame saniif wanti kun gadi jabeeffama beeki barsi. Jechuun isiin isa dura dhaabachuuf yaadii gooti garuu ammoo hayyama sanarratti hundaa'ee waa jechuu danda'a inni beekta diduu danda'a saniif bari. Hundaa dhiifnaa mix alaabnu mafiish dubba dubata gadi bunaanu. Gaa'eedhaaf haasawaa keessatti Maatii bakka rabbiin bultii bareedduu si haa godhu inshaAllah bareedduu akka teetii jechaadha. Horaa bulaatii arrii waliin filadhaa akka sirbaa sana jecha akka Ali Birraan jedhisan. Ishii bareedduu abdii bakka chaa. Okay, turtii gaarii mafiya rabbii isin gaarii inshaAllah isin hin deegini. Bultii gaarii, bultii waaraa, bultii gammachuudha. Kan duddubbeen isa gaddi hin jirre. Kan diigaminsi keessa hin jirre, faqeecaan keessa hin jirre, kan gammachuu malee gaddi keessa hin jirre inshaAllah rabbi isiniif haa godhu. Umrii dheertuu wajjin jiraadhaa horaa bulaa ilmaan gaggaarii rabbi walirraa isin argamsiisu. InshaAllah gammachuun jiraadhaa isin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Makiin Naam. akkamat warra Biyya namaa keessaan jiruuf ka. yaa dhugaa. Habiibti jasaati jala kan balleessina tammoo. Aizon. Oh, haadha faate. Haati faatee illee haara dhufte. Anchi laate nafaan qabdu beektaa xaalla arakshini ko. Basma. Oh, bismillah. Bismaam. Bismillah jedhe. Sila muslimaa? Nanu al muslimaa miti. Bismillah. Ina rakkoo hin jiru tokko jedhi. Isin akkanatti naareef dafee bismillah jedhe. Lachuu yootti garagalee matandaa jecha maaf. Intala si komandooti. Amma noo zaggaachin haadha faatee. Haadha faatee. Nuti hin qoy nama sagalee nama beeku na fakkaatu. Sammee. Haadha badhaasuuti. Warqeedha qoy. Yaa. Oh my god, lubbu. Leesha waa jijjiiran. Hai. Maqaa ilma kiyyaa maqaan haadha badhaasuuti. Haadha badhaasuu naan jedha dharra jirti. Ani maqaa jijjiirratti ani illee naamman si bare bar. Yaa rabbi kiyyaa. Wallahi. Wallahi. Hai, ati kan jetta akkuma wanno. Adaan wal daganne dhiis. Maqaa jijjiiratte bar eessuma baddee warqeen maan jedha wallahi. Yaa ani ilma kiyyaan maqaa ilma kiyyaatiin haadha. Amma sagaleen beekee bar. Bar sagaleen haaruun itti hin taane garuu nama kana jechuun nama tokko gizee haasee beekte nama callistaa bakka